عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت نجرا قلت ربي قبر مسارك ستمو حالة شبكة بلا شف فيدمتن سنك بديرو في تنجرا أبي بريدة تكوجت شولا إلالي أبين كون إيجا قد إفهم كويا مراسة درا نموني باين سكر داولود قلتاني تفيدا ماجرا نمبيكا إيجا أبين كون أبي بريدة رجت شولا أنس أوريجينالة توسا إرجان إلالي كيساس أوريجينالة أكملتي قد بوفتشو dandeessuu fi eessaammoo akka argattan pilaastorii hunda keessatti argamu jechuudha. Appiin kun eessa akka argachuu qabdan isinitti agarsiisa. Ammallee appiin kun biyya garaagaraa keessatti hin dalaga jechuudha. Dubaay, Kuwait, firii kan jedhu biyyoota baay'ee keessatti qabaa. Suudi Arabiyaa keessa qofa miti. Kanaaf yoo itti fayyadamuu barbaadan gamanumaan gadi buufattanii itti fayyadamtanuu gama barumsaan isin dabarsa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa pileestoorii keenya keessa yoo seenne hin argannu jechuudha. Originaala isaa qubee yaadhaaf tunnel VPN yoo bareetine nuun ba'u jechuudha. Haala kanaan hin jiru jechuudha. Keessaa hin argannu. Appichi originaala isaa Google keenya keessa ni deemna. Google keenya keessa deemne maal jennetti barreessina asirratti. Akkuma argaatan qubee yaadhamaa tunnel VPN jennee barreessina jechuudha. Haaluma kanaan sarchi erga gootanii booda haala kanaan isinii fida. Egasii ka gubbaa kanarratti kamuma jalqabaa kanarratti xuxxu jechuudha. Egaa haala kanaan sarchi gootanii isinii baasee booda qubee aflaa kanarra jiraachuu qaba jechuudha. Egasii qubee yaadhamaa tunnel ka jalqabaa kanarratti ni rukutattu. Sarchi erga gochiftanii haala kanaan barbaadessanii fida jechuudha. Ergasii akkas quba keessanii ol harkiftanii daawulood mallattoo jedhu kana ka jalqabaa kanarratti ni xuxxu jechuudha. Walumaan ilaalla. Ergasii haala kanaan haaluma dandeettii shabakaa keessaniitiin isinii baasa. Ergasii daawulood bakka jedhu yookaan oppiin bakka jedhu isinii fida. An daawulood waan hin godheefi oppiin godhinaan jira jechuudha. An oppiin yookaan daawulood nan godhaa. Haala kanaan daawulood godhaa jira jechuudha. Agganni dhumutti walumaan yookaan pilaastorii keessaa. Egaa haala kamiin ol dabarfanna ka jedhuuf immoo yookaan faayil manaajarii keenya ni barbaanna jechuudha. Maayifilii bakka jedhu kana jechuudha. Muuziqii keenya jechuudha. Haala kanaan maayifaayiliis bakka jedhu kana irratti kilik goona jechuudha barbaadne. Egasii wanni daawulood yookaan bultoota nu darbee eessa akka seenu as keessa argachuu dandeenya. Bakka daawulood jedhu kana ni tuqna. Tole egaa daawwattoota kiyya haaluma kanaan appiyaan gadi buufadhe kunuuti jechuudha. Irratti gadi rukunna. Haala kanaan install gama appilikeeshina kiyyaa akkan godhu natti agarsiisaa jira jechuudha. Install bakka jettu kana barreeffama biccuu agaraan naan tuqa jechuudha. Haala kanaan barbaade agganni ollaaf darbu nan eega jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan ollaaf darbee jira. Appichisa kana jalqaba yoo seennu gaafilaa daataadhaan kan gadi buufatta waan ta'eef sarara sadan harka bitaa kana ni xunna jechuudha. Ergasii bakka update godhe jedhu isiniif fida jechuudha. Bakka update jedhu online update bakka jedhu kana isiniif fida jechuudha. Update bakka jedhu gubbaarratti. Egaa haala kanaa isiniif fide booda mallattoo kana ni xuxxu jechuudha. Alaabaa biyya adda addaa warri Dubaay jirtan Kuwait then free warri Kuwaitii haaluma shiraa keessaniitiin Kuwaitii then free jedha. Kuwait warri Suudi akkasuma warri Dubaay Kuwait jirtan immoo Kuwait haaluma Kuwaitiinis sabaan firiin hin jira jechuudha. Kuwaitii haaluma mobaayila qabdanuun basmara keessaniitiin irratti rukutatu. Warri Suudii isin argisiisa jechuudha. Warri Suudii warri Zeen keessaa qabdanu Zeen firii lakkoofsa lama Zeen firii waan irratti isin dalagaa Zeen firii 2 irratti isin dalagaa jechuudha. Zeen firii 2 kana irratti gadi rukuta jechuudha. Warri mobaayilii firii waan bakka jiru barbaadu. Haala kanaan bakka Zeen firii lakkoofsa lama irratti gadi rukuta jechuudha. Haala kanaan ka gubbaallee as bakka kana rukutee serverii 01 bakka jiru kana lakkoofsa 1 irratti gasha. San booda connect bakka jedhu kana tuqa jechuudha. Ni dalagamoo hin dalagu. Haala kanaaf naaf dalagee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa sa'aatii immoo akkamitti daana sa'aatii 4 isinii kenna. Attaayimii kana ni xunna jechuudha.
mobaayilli hundi hin fidu jechuudha. Kiyyaa fakkeenyaaf eeyyanaaf hin jedhu. Okay yoon jedhee sa'aatii naaf hin guutu haala kanaan. Keessan immoo yoo beekita waa isinii fidee beekita sana dhaggeeffatanii kan isiniif dalagu ta'e isiniif ida yookaan immoo sa'aatii isiniif ni daane taate maal gootu eessaan akka guuttachuu qabdan isinitti argisiisa. Seetingii keessan keessa deemtanii ogguma sa'aatiin isinirraa dhumee sa'aatiin dhumeera jedhee isinitti mul'ise seetingii keessan keessa deemtu jechuudha. Aappis bakka jiru kan inni tuttu amma gubbaa kanatti aappis jedha jechuudha. Yoo appilikeeshina guutuu kan isin hin baafne ta'e tole yoo maala kanaan appilikeeshina keessan guutuutti ni baate ni barbaaddu appilikeeshina sana update gochuu barbaadan sana ni barbaadu. Tole daawwattoota kiyya seetingii keenya keessatti filannaa jechuudha. Sa'aatii guuttachuudhaaf appilikeeshina kamiyyuu haala kanaan Play Store irraa yoo buusuu hin barbaanne dhumneetiin update godhachuu haaromfachuu ni dandeenya. Bakka appis jedhu kan inni appilikeeshina guutuu yoo isinii baatu dide appis bakka jiru isinii fida yookaan immoo bakka jiru. Kanaaf appilikeeshina guutuu anaaf asitti baasee jira waan ta'eef appilikeeshina sana nan barbaada. Appii sana nan barbaada jechuudha. Appiin sun meerre jenna asuma keessa jira. Kunooti jechuudha. Appiin fila eegasii bakka strong jedhu waan nan tuqa mallattoo harka barreeffama harka mirgaarra jirtu kan nan tuqa eegasii harka bitaa clear data bakka jiru ani isinitti barsiisan jira jechuudha duraan irratti ta'u sana okay. Haala kanaan appiin kiyya data tokko malee naaf haaromee jira jechuudha. Data isin hin barbaachisu haala kanaan haaromfachuuf sa'aatii 4 naaf kennee jira. Eegasii bakkuma kanatti deebi'ee eegasii zeen firii alaabaa suudii bakka jiru eegasii immoo serverii 01 kan jiru connect haala kanaan naaf dalagaa jira. Haala kanaan deebitanii sa'aatii hidhachuu inni dandeessu yoo waan kana immoo isinii fide harka mirgaarra jiru galanaa osoo hin taane asii kana xuxxanii irraa deebitu jechuudha. Aappii kamiyyuu yookaan isinii fidu ta'e egaa haala kanaan sa'aatii 4 isiniif dalagaa hin dhaabbatu yookaan asiin sa'aat taayimii kanaan sa'aatii isiniif fidee karaa naan hidhachuu ni dandeessu isiniin jecha barumsa irraa kanuma.